daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Islaamic Miidiyaa irraa tamsaasa kallattiitiin isin bira gahaa kan jirudha. Oduulee ijoo guyyaa irraa qabadee dhiyaadhan isinitti himaa an oduu wajjin jaalataa Jamaalii hanga footoo oduu. Duraan dursine magarabbiin bara haaraa 2014 isin ga'e isiniin jecha manni ummata barnoota Daarul qophii guyyaa 18 baatii 10 bar 2013 galma guddaa magaalaa Dirreedawaa Itoo Xaaliyaan keessatti gaggeessan riikardii man barnoota magaalaa Dirreedawaa hunda isaanii cabsuun dhagahame. Director man barnoota ummata Daarul Ulum Engineer Abdul Aziz Shafii qormaata biyyaalessaa kan bara 2013 yookaan qormaata ministeerii sababeeffachuudhaan barattoota man barnoota Daarul Ulum kan bara 2013 kutaa 8ffaa barachaa bahan maraanuu baga gammaddan jechuudhaan dhaaman. Engineer Abdul Aziz Shafii toora bilbilaatiin Oromiyaa Islaamic Miidiyaa wajjin gaafiif deebii kan taasise barattoota man barnoota Daarul Ulum turtii ji'a lamaa fi walakkaa ol qormaata ministeerii eeggachaa kan turtan martinuu baga gammaddan jechuudhaan qormaanni ministeerii kan bara 2013 guyyaa fulbana afur bara 2014 keessa deebi'uu isaaniitiin barattoonni man barnoota ummata Daarul Ulum akka man barnoota Dirreedawaa maraa keessattuu qabxii ol aanaa galmeessuu isaaniitiin takkaffaa kan fide Miftaa Juhaar akkasumas Ayyaantuu Jamaal Marwaanii fi Bariituu Raabiyaa Sanii fi Yaasmiin dabalatee hunda keessaniinuu baga gammaddan jechuudhaan daariktarri man barnoota ummata Daarul Ulum Injiinar Abdul Aziz Shafii dubbatan. Makana walqabatuun pirezidaantiin barattoota man barnoota ummata Daarul Ulum barattoota man barnoota Daarul Ulum kan bara 2013 ministeerii qoramtan maraanuu baga gammaddan baga rabbiin firii gaariidhaan isin gammachiise barattoonni man barnoota Daarul Ulum tokkolleen qabxii gaxaanaa osoo hin fidin akkasumas osoo hin kufin baga dabartan baga gammaddan baga gammanne jechuudhaan dhaamsa dabarsan. Toleh daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Islaamic Miidiyaa irraa walumaa galatti oduun ijoon guyyaa irraa qabannee dhiyaadheessan hanga ammaa dhageessanidha. Bal'ina isimmoo oduu galgalaa keessatti isin biraan kan geenyu taanu hordofaan dhaamsa keenya walumaa galatti oduun guyyaa irraa qabannee dhiyaadheessan hanga ammaa dhageessanidha. An oduu dubbisuun kan isin wajjin ture jaalataa Jamaaliin Jamaa haga oduu biraatiin walitti deebinu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagaan turaa.